welcome السبحات والكركو والكسيرة ازلج مالي ايسا ديمو فريفتا جرتا وري دفي يرتنكو شير قول آرام ناسينو جرا مالي جن أبتاء إذن sobdu ni si warra biyyi malee namni dhugaa dubbatu hin jiru miti yaa bada ergamtoota Mariama si deebisa booddee sheer godhameerra waan ajaa'ibaatti jira Mr. Obbo Cundura pirezidaantii keessanillee gadi ba'ee jira Shimallis Abdiisaa Mr. isaallee jala akaffalame naafxanyaan gadi dhiistee Facebook irra akka godhaa jiranii har'a kunoo Amara butuchine amara balleessine kan inni jedhe badetti harkaa baate dubbiin jaraan dhokattu sheer arguu bana kam godeenaan sirraachita sabboonaa mucaas komando sheerii goonee sanyii bravo baga goote jabaadhutti buddi itti mud haga asaa jammarrutti komantii keessan dubbisne har'a mata duree lamaan takkaa qabadhee dhufe awwaluu abdi ergamtuu fi ustaaza keenya Ahmaddiin Jabalirra waan xiqqoo wayii dubbachuu barbaada sheer arguu addunyaa baxaabbatu waliin gayu sini gale warri gootan galatoomaa inni warri hin godhin godha Jirra FB kiyamo jirra ana FB saddeet qaba tanuu isinii kenna Facebook saddeet qaba odeessi maa tareen aartee bilchiginnaadha haasa hin jettu Kijibdoota Jawaar maqaa balleessitu kanneen likkii galchuu dhufe Shimallis Abdiisaa awwaluu abdii likkitti galchuu dhufe sheer naa godha addunyaa balleessaa Ashama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jirtu ilmaan oromoo jirtu yooyyaa baga dhuftanii takaataloota kiyya hordoftoota kiyya baga dhuftan ashama isiniin jedhe isin simadhee jira dhugatti isin simadhe naa taatan isin simadhe akka gaariitti isin simadhe garuu yoo dandeettan sheer gootanii namni haaseenu namni baay'ee naa dhufu ergaan tiyyataarraa ergaa jajjabduudha
akkuma beekamu kaanuti waan dhugaa dubbanneetumaan itti dhiisnaa jechuudha. Warri isinii ta'uun fudhattan warri isinii hin taane ammoo gurra keessanii dhoqqee isin cuqqaallaa yeroo gabaabduu keessatti jechuudha. Warra dubbii dhugaa fudhachuu diddan gurra keessan keessa mana yaalaa isin finnee gurra keessan nazzafnee qulqulleessinee akka gurri keessan waan rogaa waan gaarii isin fudhatu yeroo gabaabduu keessatti akkas godhuu yaallaa. Anarra waan irraa dubbadhu akkuma isinitti hime mata duree lama qabadhee dhufe. Mata dureen jalqabaa ustaaza keenya jaalatamaa kabajamaa ustaaz Ahmadiin Jabal. Ustaaza keenya kanaan kabanyaan jaalannaa. Ani waa takka qofa waa'ee ustaaza irraa dubbadha. Wanni an dubbachuu barbaadu ijoolleen teenna jechuudha ilmaan Oromoo. Ka Arsii taate, ka Jimmaa taate, ka Harargee taate bakka feetan jiraadha. Yeroo ammaa kana keessatti mootummaan kuni mootummaa badaadha. Mootummaa badaa hakkaan badaati. Mootummaa kam caalaayyuu safuun beeyneedha. Mootummaa kam caalaayyuu ummata Oromoo tuffateedha. Mootummaa kam caalaayyuu Oromoo diqqeessuuf deemudha. Ani asirratti maal isiniin jechuu barbaada? Ahmadiin Jabal Abbaayin dhaqee laga Abbaay daawwatee laga Abbaay waliin yoo fotoo ka'e rakkoo takka illee hin qabu yaa Oromoo. Dhageeffadha. Ani waa takka waan dhugaa malee hin dubbadhu. Maaliif waan dhugaa walitti himneetuma addaan galla. Yoo isinii ta'e ma fudhattan yoo isinii ta'e numa dhiistan. Ahmadiin Jabal Abbaayin dhaqee Abbaay gaddabamee jedhee yoo Abbaayin dhaqee laaleetiniin waa'ee Itoophiyaa waa barreesse rakkoo takkaayyuu hin qabu. Maaliif kana isiniin jedha? Nuti Itoophiyaa irraa rakkoo hin qabnu. Nuti rakkoon keenya ka jiru mootummaa waliini. Mootummaa walumaan osoo ta'u fakkeenya waa takka isinii kaasaa har'a akka carraa godhee Abiyyi Ahmad mootummaa diktaatara kana jechuudha. Mootummaa Abbaa irree mootummaan diktaatarri kuni akka tasaa ta'ee aangoo san gadhiisee yoo kufe yoo Abiyyiin kuni Abbaay kana gaddabuu dhiisee dabarsee mootummaa Masriitii Abbaayin ka kennu taate Abiyyi miti ka miidhame nuyi malee ummata Itoophiyaa warra ofiin jedhu Itoophiyaa ta'u. Nuti har'a Oromoodha. Miidhamnee jennaan Itoophiyaan barbaannu daawun Itoophiyaa jedhaa jirra malee isin marti dhalataa biyya kamiiti yoo isin jedhanii si gaafatan Itoophiyaa ma jetta. Isinii gala waa'ee amma dogoggora ustaaza keenyaa irra deemaa jiruuf waan tokko wal jala qabnee wal qajeelchuun barbaachisaa wal arrabsoo osoo hin taane dubbii sobaatiin garaa wal guutuu osoo hin taane dhugama dubbannee addaan deemna jechuudha. Anamma asirratti osoo Abiyyiin dabarsee Abbaay gurgure nuti dabarsuu hin qabnu. Ummanni Oromoo dabarsuu hin qabu ummanni Itoophiyaa ofiin jedhu kun dabarsuu hin qabu Abbaayin. Yoo sheetichi kun achi dhaqee Abbaay baay'ee bareedaadhaa baga gaddabdanii ka jedheetiin waan akkasii sanuu ka dubbatu taate ammatti dubbiin teenna dubbii Abbaayii miti. Dubbiin teenna nu waa'ee Abbaay leellisuu miti. Abbaay irratti waan tokko haasa'uu miti. Rakkoon keenna ka jiru waan biraati waan nu qabnu kana rakkoon harkaa qabnu kana maan nu hin dubbatin jettanii komachuun dhugaadha. Dhugaa lafa jiru. Ani asirratti waa takka isinii deebisa. Amma nam tokko sheeticha kana wanni isin komattaniif akkuma waa'ee Abbaay dubbate akkuma waan biraa babarreessite san waa'ee hidhamtoota teennaa ta hidhamanii waa'ee ummata Oromoo ka du'aa jiru waa'ee hayyoota Oromoo ka miidhamaa jiru akka kaleessaa sanitti maaf akkas hin goone waan jedhu komii kaasaa jirtan. Komii kaasuun keessan sirriidha. Komii kaasuu keessan an akka nama tokkootitti akka ilma muslimaa tokkootittiin fudhadha. Garuu ammooralii Ahmadiin Jabal fotoo isaa gaggaragalchee fotoo isaa hundan maxxansee fotoo isaa garagalchee fotoo isaa irra eegsii kaa'ee mooralii hin qabu jedhana. Namni targii naga humna ofii dorrobdi jedhanii. Ani bakka darajaan kiyya nan geenne olii hiixachuu hin qabu. Namni nu arrabsuu nuu tolu baay'eetu jira. Namni nu diqqeessuu nuu tolu baay'eetu jira. Kumaataba qabna gadhee hattuu leebaa qoshaashaa durriyyee wasaka. Maaliif fotoo sheetichaa balleessitan? Maaliif sheeticharra eegsii keettan? Homa fedhe haa godhu. Awwaata akka isinitti himaa. Ahmadiin Jabalarra akka isin jettan kana gadi bahee yaa Abiyyi Ahmad Jawaar Mohammad hiiki. Baqqalaa Garbaa hiiki. Hamzaa Booranaa hiiki. Yoo ka jedhu taate akkuma isin jettan kanatti Abiyyiin jalaa dhaga'eetiniin Jawaar faa hiika isinii fakkaata. Inni hiikuu namichi. Atuuyyuu kootu jedheeni isallee mana hidhaati ol galchaa jechuudha. Isinii galee biyya ammaa yeroo mootummaan Abiyyi aangorra jiru kanatti nama qabnu beekaa qabnu siyaasaa keessaa haa ta'u quraanaa karaa hadiisaatiin haa ta'u karaa sheekoleetiin haa ta'u irratti hin duulina yaa kii Hacaaluu irraa barumsa haa fudhannu
acaaluu hundeessaa irratti barumsaa fudhannu an dhugaa isinitti hima ani waa takka isinitti muufi waanuma dhugaa walitti dubbannee addaan deemnaafi gaafa acaaluun jalqaba callisee taa'e as bahee gaafa inni sirbuu didde abiyyii sodaatte kaleessa goota jedhaa turte kaleessa araaf kiiloof na to'aane jedhaa turte har'a eessa abbaa keetii seentee dhokatte acaalu jedheeni namni acaaluu hundeessaa bakka inni jiru baasee miidiyaa irratti akka inni dhiyaatu godhe ummata Oromoo kana na dhageeffadha har'allee wanni isin deemtaniif usiyetta Muhammad Sibaasa ammarraa na deebisee waan akkas ilmaa dharaa'u baalageedha isin dubbii dhugaa isinitti maara dhageeffadha waan kun nagarii qabu walee haasofnaa callisne ijaan babaasinate ammoo sare Faisal Yorjes Faisal bilookii si godha gurbaa ittiin deebiin irra si taree jira deebistee ijanatti babaastee ennaan si baasa wallaahi billa dhugaa rabbiititti nama haqqisullee hin baasa nama waan hin taane jala dalagullee hin beeka awwaa takka isinitti muuf deemaa jira jaran isinarraa Ahmaddiin Jabal akkas godhuuf deemaa jirtan maaliif isiniin jedha abiyyiin jabaa isin qabdan ka muslimaa ta'e ka Oromoof bakka bu'u ka siyaasaa ta'e deebistee ergite chus nagaatti si baasee jira diqaala amma booda namni ati jetti babaastu hin jiru ajjala deemtee jana babaasta ijji si abaddu isinii galaami sheer godha wanni kuni isini fayyada ilmaan Oromoo nu fayyada malee abiyyiin fayyadu nafxanyaan fayyadu takkalaan fayyadu shimallis abdiisaan fayyadu addisuu araggaan fayyadu nuti Ahmaddiin Jabal yoo rakkoon irra ga'e isaa booyu yoo Ahmaddiin Jabal hidhame Ahmaddiin Jabal mana hidhaasii yaa ba'u hiriira ba'u kanaan barbaanu jaran dhageeffadhaa dubbima dhugaa walitti himna abiyyiin eenyumaafuu quuqaban qabu namichi zaalimni kun namichi Fir'aawnaan kun abbaa feetan osoo isitti ergitani wallaahi billaahi gurra qabee mana hidhaa buusa malee jimma abbaa Jifaar jimsi godha kottu eessa abbaa keetii deette ijaan babaasiin siin hin jenne Itoophiyaa kaattee dhufte si haa dabarsu rabbi sare badeesi si baasee jira luuxi amma booda deebiteen allaaltu isinii galaamiyaa Oromoo faffacaasaa wanni kuni waan kun nagarii qabu isinitti maa jiraan Ahmaddiin Jabal as bahee ijoollee teenne ijoollee mana hidhaa jiranii waan jenne as bahee tiniin hayyoota teenne akka Jawaar fa'aa hin diqqeessine har'a warra gadi bahee galgalaa ganama Jawaar akkanaa ta'u jedhuyyuu waa godhuu hin dandeenye nuti kanaafuu yoo waan isiniin jechuu barbaadu mootummaan kuni wanni inni jalqaba Ahmaddiin Jabal miidiyaa OBN irra dhiyaatee ture Ahmaddiin bar gaafa san maal jedhe waa'ee majlisaa qofa gaafata waan biraa waan miidiyaa irratti bayan waan argen beeku gaafa san Ahmaddiin maal jedhe majlisni Itoophiyaa jedhe waan duraanii irraa parsantii 50tu isa hafa jedhe akka eeggametti hin sochoone eyyaa saabit shayxaanaati qaraa shayxaanuma ba'e jala shayxaana haadharaawu ija babaasa shayxaano ta'u jala yaasa jarana shayxaana jira bar Facebook kanarrallee shayxaana jira shayxaana Facebook halleef jala yaasa shayxaana leef jala yaasa shayxaana ila kunillee shayxaana amna Faaruq shayxaanaatis bay ijaan babaasina shayxaana akkana kana jala baasan kunniin amma kaaqisu kunis amma Toofiqiin kunis shayxaana Toofiq oro jedhu kunis shayxaana baasa namni haqqisu shayxaana namni ija akkana goggodhu sunillee shayxaana budaan akkanaatu ni Facebook ma keessaniif hun taatu page ma keessaniif hun taatu aasaa keessaniif hin taatu budaa akkanaa tana hin faqqubumaan qaqqabdee alatti darbu homa takka isiniin godhu manni akkanaa kun maaliifi ajjala deemanii ija babaasan ajjala deemanii haqqisan yoo jaalatte onnee darbi yookaan ammoo cal jedhii dhageeffadhu maali ati jala deemtee ija namatti babaastu ajjala deemtee wanni si haqqisiisu hin jiru waan dhugaa dubbannanu akka keessan nama ajjeesuu hin barbaannu akka keessan ummata qaluu hin barbaannu akka keessan hayyoota Oromoo takka lafarraa finnee nafxanyaa biyya tarakkabuu hin barbaannu dhugaa isinitti ma'an Ahmaddiin Jabal jechuun nama Itoophiyaa bulchuu danda'u bakka abiyyi wayi haywaana kana achi keettanii ilma waan beene sare doofaa kanaa miti osoo Ahmaddiin Jabal achi bu'ee nu bulchee an dhugaa akka kiyyatti dasna jedha abiyyiin maal beeka horii gara waan beene tiisee fiddanii muummicha ministeeraa gootanii ittiin mataan hun jeeqina sheer naa godha ani waa'ee isaa irratti waan inni OBN irratti dubbate isinii mayaa Oromooti na dhageeffadhu gurra kee bani ani OBN irratti Ahmaddiin Jabal ummanni majlisni Itoophiyaa ka muslimaa waan silaa godhamuu qabu hundan goone parsantiin 50 deeme walakkatu nu wafee jedhe meesha ittichi kun maal balleesse inni ammoo siyaasa keessan galle beeka yoo abbaay maa dhayxee dubbattee fi ilaalteef itti komattan Itoophiyummaa isaa irraa kaasuu hin dandeettan anummaan kun amma aarirraa kaka'an Itoophiyaa mi jedha malee waraqaa kiyya yoon irraa fuutanii ilaaltan dhugaa walitti himna waa'ee sheeticha kana irratti an dhugaa isin himuu barbaada Ausbaayisii jedhan kana mattaawaqaan irraa fuutee yoo ilaalte mattaawaqaan kiyya Oromoon jedhu Itoophiyaa ma jedha yaa jaran dhagaa aariin nama feete nama jechisiifti garuu Itoophiyummaa keenya waakkachuu hin dandeenyu Itoophiyaa nu fakkaattu jaarra yoo dadhabne ammoo gaafa adda cinnee Oromoo taane
wanni marti oromoon uta akkasi oromummaa himanna malee amma aarii karraa kaka'ee Itoophiyaa daawon jedhaa jira hin jenna kana ammas boris iftaanis irra deebinee jenna garuu Sheekh Ahmadiin Jabal ustaaza kanarratti oromoo dhiisa ani waan biraa isiniin jechuu barbaadaan jiru bar yoo Ahmadiin Jabal dogoggora qabaatee iyyuu ittiin duulina footoo isaa gadi garangalchina footoo isaa ol garangalchina itti dhiisa namni kun nama kabajaa qabu namni kun nama beekaadha namni kun ulama sheekolee kabajaa qabu maaliif isa diqqeessinaadhaan maaliif footoo isaa balleessitaniif malee badiyyuu qabaachuu habaatu haa qabaatuyyuu ani kakanaan hangalchu jaran ani takkaa sheekoleellee arrabseen beekoo karraatitti ammallee rabbi naa tiisu kana duras takkaa nama sheekaatiin waa jedheen beeku haga ijoolleen biltsiginnaa sheekolee teenna saree keettee muuziqaa irratti deebistee farda irra keettee harree irra keettee ilmaan nafxanyaata rabbiin harree godhee jara kaasuu hedutuni sheekolee teenna akka ustaaz Naasir ammallee deebisee Sheekh Sultaanii namicha sheeka Suudii jiran san gaafa ijoolleen biltsiginnaa sheekolee teenna tan akkasii baqaa balleessiteetiniin footoo gaangee harree irra keetteetti akkas godsanis ani irrumaa dubbataa ture takkaa nama quraana rabbii hadiisa onnee isaa keessa jiruun jeequ maaliifi wallaalaadhaani maal beeka ummanni kuni ummata waa mara beeku ummata hadiisa rabbii beeku ummata quraana rabbii sammuu qabu jara kana waa jechuu mooralii hin qabnu footoo sheetichaan balleessina yaa jana yaa bani aadam footoo sheetichaan balleessina Ahmadiin Jabal gadi bayee Abiyyi Jawaar hiiki yoo jedhe furmaanni isaa takka ta jirtu mana hidhaa qofa yaa Oromoo gadi bayee hayyoota Oromoo ta hiiki yoo jedhe furmaanni isaa mana hidhaa qofa yaa saba kiyya kanaafuu iyyuu inni waan danda'u godhaa jira ammas waan Ahmadiin Jabal godhaa jiru isin hin beeytan harka garaa jalaatiin isumaaf Abiyyitu naannoo Itoophiyaa keessa jira nuti har'a biyya alaa jirra ani Facebook irra jira Ahmadiin Jabal Itoophiyaa jira mootummaan biyya bulchu Itoophiyaa Jawaar mana hidhaa Itoophiyaa jira Ahmadiin Jabal haga danda'een Abiyyi waliin haasawa godhuu danda'a jara kana hiiki Facebook irratti bahee miidiyaa sooshaaliaan osoo barreesseetiniin rakkoo uufeetiin ofirratti illee rakkoo geessuun taane Abiyyi waliin dubbatee bilbilaan haa ta'uu qaama seeraatiin haa ta'uu dhaqee Abiyyiin haasa'uu danda'a hin beekamu jarana waanuma Facebook irra argine ilaallee yoo itti duulle rakkoo takkaan qabu amma fakkeenyaaf kaleessa Sheekh Naasiriin dhageeffadhee ture jechi Sheekh Naasir jedhe sun jecha sirri maaliifi isin jaalannaa osoo akkana nuu gootanii ustaaza keenna kanuma waan kabajaa isinirraa qabu komii nuu qabnu isinii dhiyeeffataa jirra waan jedhu dubbate malee sheetichi sun maqaa Ahmadiin Jabal hin dhoohin hin arrabsine hin diqqeessine amma isin warri Facebook irratti footoo Ahmadiin Jabal gaggaragalchitanii ol garagalchitan tuni mee maal beeytan dandeettii maalii qabdan beekumsa maalii qabdan dhiisa Ahmadiin Jabal footoo Ahmadiin Jabal namni balleessu maal faayidaa qaba jiran faayidaa takkaayyuu hin qabu waan takka isinitti mo'an nuti sheeka kana dirqamaan siyaasa keessa seenii qabsaa'ii bakka aktiivistii nuu bu'ii dubbadhu Jawaar nuu baasisaan jechuun sirrii miti Jawaari yoo baases ummata Oromootu jira yaa okii Oromoon miliyeenaan jirtanii miti har'a galgalaa ganama gadi baatanii sagalee keessan dhageessifataa jirtan biyya keessaa qeerroon qabsoo itti muddaa jira wanni nurraa eeggamu kana malee sheeka irratti hin duulinaa hin diqqeessinaa footoo isaan balleessinaa dhiifama waliin an akka nama tokkootitti isin kadha maaliif yoo mata akka nun fayyadu mootummaan nama jalaa dhaga'u waa gaafatan nama waan isin jettan isinii deebisu waa gaafatan garuu sheetichi kuni yoo akkuma jettan kan Abiyyitti dhiyeenna ka qabaatu taate wallaahi billaahi isin himaan ummata Oromoo ka hidhaa jiru kana fixin jedhu hiikima jedhaan aboo gadi baasi siifis hin ta'u oromummaa keetiifis hin ta'u siyaasa keetiifillee hin ta'u jara kana hiikima jedhaan harka garaa jalaatiin isin garuu kan barbaadaa jirtan yoona kama Facebook gubbarraati kama social media irratti nu maxxansiidha kunis yeroo eeggatee gizee waliin deema ammatti ammoo asiin dura maal jedhaa turtan ufuma keessanii Itoophiyaa keessatti ummanni nafxanyaa Ahmadiinii fi raayyaa abbaa mancaa ajjeesuuf barbaadaa jirti namni jedhee gabaasaa ture isinii miti warruma Facebook irraa kanaa miti isinumaa miti ka kanaan dura kana haasaa ture har'a ammoo garamiin Ahmadiin Jabal akkasumatti Abiyyitti dabalamee akkasumatti waan hin taane Oromoo irratti akkana jedhaara jedhanii namni marti komii kaasan hin komatinaa jarjartanii waan komatinaa obsuulleen barbaachisaadha yoo jarjarre hin salphanna yoo cal'isnee om argine duuka fiine qilee seenna kanaafi nama tokko carraa isaa kennaafi imalaalamee waan dalagamu wanni amma biyya keessatti dalagamaa jiru ammoo waan Ahmadiin Jabalii oli dhugaa isinitti himaa waan Ahmadiin Jabal furuu danda'u miti yoo gaafa akkasitti deemtan muslima Itoophiyaa keessa jiru hunda isaa komadhaa malee sheekolee Itoophiyaa keessa jirtu hunda komadhaa malee homa inni abbaa dhaqeef homa inni social media irratti jecha takkaaf lama barreesseef isan komatina warri cal'isee taa'u kun yookaan waan inni dubbatu ol kana caala badaa dubbachuu waan danda'uuf sinigala warri amma cal'isee taa'u kun
waan Ahmaddiin Jabal barreesse kana caalaa badaa barreessuu waan danda'aniif kanaafi yoo komattan sheekolee mara walitti qabadhaa komadhaa ammoo wanni takka wannan isinitti himu komiin nama komachuun aadama durirraa wama jiru dogongorri yoo jiraate dogoggora kana sirreessin oma duraanirraa jiru yoo Ahmaddiin Jabal waa takka dogoggore nuu sirreessi jechuu qabdan malee yaa kii fotoo isaa gaggaragalchitanii maal abboo kun Abiyyi munaafiqa isinii fakkaata Abiyyi munaafiqa seetanii ka ji'a lama keessatti guyyaa takka udu'atu Abiyyi Ahmad hin udu'atu iyyuu bara Abiyyiin fincaa'ee akkuma fincaa'een surree keessa kakkaatee nama deemu Abiyyi Ahmad Ahmaddiiniif Abiyyi walii fiddanii akkamitti sheeticha kana fotoo isaa eegsii irra keettan akkamitti fotoo isaa akkana gootan hin ta'u nama akkanaa kana kabajatu isaan mala isiniif iyyuu hin ta'u warruma isa akkana gootanuyyuu rabbi biratti illee miidhama isiniif ta'a kanaaf ilmaan Oromoo ijoolleen lafaa dhufaa jirtan ta'ee nama guddaa ta'ee uf eeggadhaa waan akkanaa irratti namni nu arrabsinu baay'eetu jira namni nu arrabsu nurraa malu kayoo isin arrabsitan ummanni das jedhu kayoo isin diqqeessitan ummatallee das jedhu guutee jira wallahi lama baay'ee qabna fakkeenyaafi kanumarratti isinii dhaabaa waa'ee isaa baay'eellee haasa'uun barbaadu haasoftanii kutuu isin dinnaan dhufe waa'ee isaa nafarsina waa'ee Ahmaddiin Jabal nurraa dhiisa abadan hin barbaadu akka kiyyatti fuutanii mana hidhaa keessa galchitanii akkuma duraanii achumaa ta'uu yoo ta'e malee Abiyyitti haasa'ee Abiyyi isinii karaakaree Jawaar isinii baasuu hin danda'u tokkoffaa tanallee beekuun nurra jiraata maaliifi nuti har'a Oromoon biyya alaatii fi biyya keessa jirru qabsotti jirra jarri sachi aga danda'ameen jaarsummaadhaan yoon Abiyyi yoomatti qaaqu jiran aboo ummata kana hiiki akkana godhi harka garaa jalaatiin hin dhabamu waan hin beekneef ima dhiisaa isiniin jechuu barbaadaa waa'ee kanaa irraa gabaabbadhaa namni nu arrabsinu nama baay'ee jira namni nu diqqeessinu nama baay'ee jira waa'ee Sheekh Ahmaddiin Ustaaz Ahmaddiin Jabal nurraa gabaabsaa isiniin jenna ajandaa isaan baay'isinaa waan irraa dubbachuu barbaadda waan biritti jijjiirru amma amma sumarra dhaaba waa'ee isaa aywa waan nitti tiyyatti dhufe amma waan isin haasa'uu dhufe awwaluu abdii naafxanyaa caalu ilma sareedhaa wasaka laalme kaleessa kanan ergina boo Instagraami deebistee ergina marra waan kana si baasa Instagraami uf beeyta deebistee waan san erginaan cheetti si godhee ala si dabarsa hudhee morma kee hudhee si qaba isinii gala Oromoo waa'ee awwaluu abdii takka waliin laalam awwaluu abdii maali kaleessa eessa ture nama akkamiiti Oromoodhaaf maal hojjate Oromoodhaaf bu'aa maalii buuse ilmaan Oromootii maal godhe awwaluu abdii ka amma qabrii Mallas Zeenaawii eegu kun jechuudha haasaa inni kaleessa haasa'e keessaa tokkoffaa Jawaar Mohammad nutu biyyatti deebise jedhe gaafa biyyatti deebisnu sharaa diimaadhaan biyyatti deebisne jedhe har'a ammoo nutti garagalan jedhe Jawaar kara deemtuudha jedhe OMN nutu bilisa baase jedhe ilamee laala OMN namni bilisa baase nuyi jedhe akkamitti bilisa baasan isin OMN narra dalagaan jiru bar Itoophiyaa keessatti bilisa akkamitti bayre OMN Oromoo takka jedhi naa qabadhu lammata Jawaar akkamitti kara deemtu ta'e sadaffaa Jawaarin amantii isaa akkamitti wallaaltan isin aywa waa takka wanni naa qabattan maali dhaamsa qeerroo biyyaa biraan nagaa yaadara atattamaan qeerroo Itoophiyaa biraan waan naga'uu qabdan awwaluu abdii walgayii kaleessa geggeessee harka isaa cabaa turan san irratti aanarraa nama 20 walgayii san irra dhiyaate aanarraa nama 20 bitamtoota warra mallaqaan bitaman warra birriin booji'aman warra birriidhaan socho'an nama 20 yaa qeerroo Itoophiyaa keessa jirtu nama 20 san aanaa mararraa dhufanii warra awwaluu abdii waliin achirratti hiriira geggeesse dhaabadhu abdii si baasa sillee Anawaar sillee si baasa isin lachuun aan taatan ilmaan zakaadha utu ilmaan haadha jala dhufte ba gala akkoo teessan hudduu arraba bayyatis Jamiil wuca tokkocha nambisu haasa akkana tana bayyi baaseera saree dhageeffadha nama 20 birriidhaan bitanii aanaa hundarratti basaastuu qopheeffatee mootummaan kuni qeerroo keessa galchee dubbii dhugaa waan mistira na bira ga'e isin himuu deemaa jiraan nama 20 aanarraa fidan warri kaleessa awwaluu abdii waliin taa'eetiniin Jawaar Mohammad irra roorrisaa ture sun Jawaar Mohammad irra dubbataa ture sun qeerroo hujiin kee maali qabsotti jirtaa kanaafuu warra maqaa isaanii isin hime kana nama 20 aanarraa dhufan kana yeroo gabaabduu keessatti maqaa isaanii barbaadanii liiste irratti maxxansitanii ummata Oromootiif lafa kaa'uu qabdan warri Jawaar Mohammad ajjeesuudhaaf warra Oromiyaa ajjeesuudhaaf warra ummata Oromoo ajjeesuudhaaf warri sabboontota Oromoo ajjeesuudhaaf qophaa'e keessaa nama 20 aanarraa bitamee fidame keessaa tokko
basaastuu tokkoffaadha jalqaba hirmijjaan keessan jara kanarra fudhachuu qabdan nama diidama aanarraa dhufe kanarratti yoo mataa jaraatiin poolisii qabaatte taatee jiru rakkoon hin jiru yoo jarri kuni mataan eeydoo qabaatan taateefiyyu yookaan warra awwaluu abdii aanarraa nama diidama gurmeessee fide kana maqaa isaa lafa kaa'attanii hirmijjaan jalqaba jararra fudhachuu qabam. Ummanni kuni beekaa ummata cimaadha warri jarri gurmeessanii nama diidama aanarraa fidanii federaala irratti awwaluu abdii namicha qarbii Mallas Zeenaawii eegu waliin ta'anii warri mari'ataa oole kuni warra mindaan isaanii birrii 5,000 irraa kaasee haga 10,000ti. Basaastuu tokkoffaadha jecha takka dubbachuudhaaf mallaqaa warra dubbatudha sheer godhaa biraan gayaa qeerroo biraan adaraa qeerroo biraan nagayaa wanni nu barbaannu waan biraatii miti maqaa namoota sanii qofa barbaanna nama diidama beeka nama diidama warte isini gale nama diidama isini galami warri kaleessa awwaluu abdii wajjii walgahii geggeesse nama diidamatu aanarraa dhufe maqaan namoota sanii hatattamatti ummata oromoo bira ga'uu qaba yaa akii ummanni kuni oromummaa takka hin beekan kijibaan alatti mallaqa isaaniitiin alatti birrii isaaniitiin alatti wallaahi waan oromoo takka hin beekan wal gaggalaafata taatii tokko badee tokko nyaatu awwaluu abdii nama kaleessa master pilaanii ummata Itoophiyaa irratti mootummaa Tigraay waliin ta'uudhaan dachii oromoo gurguruudhaaf master pilaanii falmaa tureedha nama ijoollee sikkoommandoo nama 9 nama 10 ol ajjeeseedha nama akkanaa kanatu ummata gurmeessee har'a OBN irratti ba'ee Jawaar Mohammad kara deemtuudha Jawaar Mohammad hattuudha Jawaar Mohammad waaniin isaan ugaluu dide Jawaar Mohammad waanii isaan beeynu mee jaran akkamitti wallaala namni kun waa'ee Jawaar Mohammad bilisummaa isaa tamiin dhufe qeerroo jedhe qeerroon teenna jedhe bar qeerroo nutu ijaaree qeerroo wamaa irraan qaban jedhe qeerroo namni gurmeesse oppodiyoodha jedhe oppodiyoon eessatti waa'ee qeerroo beeytan guyyaa takkatti akka dheengadda qeerroon bilisa isan baase dhuftaniitiin kabajaa qeerroo malu hin gooneefisin kabajaa qeerroodhaaf malu qeerroodhaa hin goone maali qeerroon teessan tama kaleessa ol fiddan aanarraa ol fiddan diidamman tana basaastuu qeerroo kijibduu qeerroo hattuu tokko maal jedhe beeytanii Jawaar Mohammad amantiin isaa maali jedhe muslima moo kiristaana moo waan hima isaatu hin beeku jedhe Jawaar maayyuu amantii isaatu iyyuu hin beeku eega amantii Jawaar hin beekin Jawaar illeen hin beeytu ati eega maalummaa Jawaar hin beekin Jawaar inumaayyuu hin beeytu ati maqama isaatu iyyuu gize masansii himan malee namni Jawaar Mohammad amantii isaa hin beeku Jawaar Mohammad jarana yaa ilmaan oromoo guyya makam Jawaar Mohammad ummata kiristaanaa gorra'a jedhe dubbii deemaa jirtu mee laala guyyaa takkatti Jawaar gadi ba'ee ummata kiristaanaa gorra'a jedhe kaleessa akka jedhe tokko awwaluu abdii warra achitti affeere nama diidama aanarraa dhufan keessaa Jawaar Mohammad jechuun jedhe amantii isaa hin beeku an jedhe kiristaana taate muslima taate hin beeku jedhe nama ummata kiristaanaa qalaa mormarraa muraa gorra'a jedhu Jawaar Mohammad malee nama biraan argine jedhe Jawaar waan akkanaa takkaan dubbanne yaaki leenca hiitanii badhee teettanii geerrartaniini goota oromoo hiitanii teessanii badhee teettanii miidiyaa boqqolloo teettanii geerrartaniini awwaluu abdii guyyaan hin dhufa guyyaan caammaadhaan akkanatti matarra si dhaabannu gurbaa fagoo hin jiru awwaluu abdii wallaahi billaahi fagoo hin jiru abboo Abiyyiin Ahmad waa takka waan gaarii dalagaa jira wanni Abiyyiin Ahmad dalagaa jiru wanni takka wanni gaariin maali beeytanii nama duraan ulmaan oromoo ajjeesaa ture nama duraan oromoo dachirraa fixaa ture nama duraan oromoo balleessaa ture tokkocha isaa hambisaan jiru aangoo dachaasaa jira tokkocha kana jechuun maali yoo bade ani qofti addan baduu yoo du'e ani qofti addan du'u yoo kufe ani qofti addan kufu maaliif jarri kun warri kaleessa mootummaa Tigraay waliin farda taanee oromoo ajjeesaa turre waytii Tigraay waliin taanee ummata oromoo waggaa 27 qaqqalaa turre maaliif ana qofatti duuti murtaayaa yoo akka carraa ta'ee kufe guutuma kennaan kufdee guutuma kennaan gubanna ka jedhu takkatti hambisaan jiru oppodiyoo dullatti kaleessa nama mara ganaa ka kana caala badaa as baasuuf deeman ganaa ka waan awwaluun abdii jedhe caala waan badaa dubbatutu dhufuuf deema yaa oromooti kai Jawaar irratti qaldiin hin jiru oromummaa irratti qaldiin hin jiru ummanni kun nutti qalladu jiran isini gale namni kun nama kabajaa qabuufi malee nama akkanatti arrafamuu qabuu miti osoo Jawaar badhee jiraate awwaluu abdii akkas jedheen arrabsu maan arrabsii waggaa 27 maan arrabsii naga Jawaar biyyatti gale waggaa 2 har'a eessaa dhufe Jawaar mana hidhaa seenee jennaan namni waan godhu hin jiru namni natti dubbatu hin jiru Jawaariin hiinee jirra yoo barbaanne akka feene goona
kana irraa kaka'ee har'a akkasitti miidiyaa irratti ba'ee caffaraa oolee jechuudha laal. Wayita dhiirri mana hidhaa keessa jiru sodaattuun onnee godhatti. Wayita jeyni mana hidhaa seenu luuyni onnee godhatti. Jawaariin mana hidhaa keessa jiraachuu isaa waan beekuuf onnee guutuudhaan akkasitti dubbataa oole. Jawaar Arsii keessatti dhalate malee Arsii bakka hin bu'u jedhe dhugaadha. Jawaar Arsii bakka hin bu'u. Jawaar ka bakka bu'u uummata Oromoo kutaa 11dha. Harargee bakka bu'ee dubbata. Arsii bakka bu'ee dubbata. Baalee bakka bu'ee dubbata. Jimma bakka bu'ee dubbata. Gujiin bakka bu'ee dubbata. Akka kee basaastuu yookaan ergamtuu waggaa 27 Tigreen ergataa baatee miti Jawaar. Jawaar jechuun nama amantiin nama qooduu miti. Jawaar jechuun nama gosaan nama qooduu miti. Jawaar jechuun nama sabaan nama qooduu miti. Abbaa dhugaa, abbaa haqaa, abbaa Oromoo. Isinii galee namni kaleessa nadhii gammadaa ajjeese eenyu beeytanii? Wallahi wabillahi hinka kadha oppodiyootu ajjeese nadhii gammadaa. Namni nadhii gammadaa ajjeese awwaluu abdii irraa kaasee abbaa duulaa gammadaa Abiyyi Ahmad Shimallis Abdiisaa wallahi jara kanatu ajjeeseen kakadhaan. Mee jara na Oromoo isin har'a yeroo tokko tokko itti hiriira baatan eessa jira nadhiin gammadaa jettan? Mee Jawaarii kana karra isin harka jiru? Waan ummanni kun irratti dalagaa jiru argaa jirtani? Shira ummanni kun Jawaar irratti xaxaa jiru argaa jirtani? Dubbii jarri Jawaar irra fe'uu deemaa jiru argaa jirtani? Wallahi kakadhaan oppodiyootu ajjeese Tigree miti nadhii gammadaa. Namni nadhii gammadaa ajjeese wallahi ilmaan Oromoo keessaa oppodiyoo abbaa duulaa irraa kaasee Shimallis Abdiisaa itti dabalee awwaluu abdii kana itti dabalee guutuun isii namni awwaluu gootota Oromoo takaleessaa takka eebbisaa addunyaa nyaate ka akka nadhii gammadaa nyaate warroota akkasumaa yoo Muusaa ajjeese mootummaa Tigraayii miti kana marti keessan amana. Amani yaa Oromoo garaa kutadhuu kai waliin somnu amma booda yaa akii ummata kana meelaala waan guyyarraa isaan dalagaa jiran akka waan Jawaar amantiin nama ajjeesuu akka waan Jawaar Oromoo maawwata kan godhinni akka waan Jawaar waa'ee gandummaa qofa faarsuu akka waan Jawaar guyyaa takka ummata Oromoo kana gumaacha takkan godhanii Jawaar balleessuu deemaa jiran. Mee amma ujoolleen amma aanarraa fidan warri qeerroo ofiin jedhee kaleessa achi baasaniitiin hin dubbatu suni Jawaariin ani waan hima isaatuun beeku amantii isaatuun beeku maal akka ta'e Jawaariin beeku. Jawaar jechuun nama ummata kiristaanaa gorra'aa jedhu akkana jedhaa oolanii kana jechuun namni nadhii gammadaa ajjeese oppodiyoodha. Mootummaa Tigraay jarri sitaaraadha akkuma amma sitaaraa duubaan Jawaariin fa'aa irratti raynee balleessinaa. Sitaaraa duuba deennee Jawaar irratti ragaa baanee balleessinaa. Wallahi billahi sitaaraan kaleessaa jaraa eenyuun ture mootummaa Tigraay ture. Sitaaraan kalee ka jaraa eenyu Tigraay TPLF ture. Har'a sitaaraa dhabanii jennaan. Nama jalatti qolatanii Oromoo ajjeesan dhabanii jennaan. Nama jalatti cingala galanii Oromoo ajjeesan dhabanii jennaan. Jawaariin guyyaan isaa hin geenneef jira malee akka oppodiyootiif hin jiru yaa Oromoo. Jawaar Muhammad guyyaan isaa hin geenne. Guyyama isaattuun gahiniif jira haga ammaatitti wanni lubbuu keessaa baasuu dhabaniif guyyaan kee galu malee hin duutu ati. Guyyaan kee galu malee hin duutu. Nuti Rabbii fi ilmaan Oromoo malee abdii takkan qabu mootummaa kanarraa. Hanqarallee isinitti himee jira. Jarri har'a galgalaa ganama. Jawaarii kanarratti waan badaa. Jawaarii kanarratti shira. Jawaarii kanarratti hama. Oromoo irratti hama. Wallahi billahi nadhii gammadaa namni ajjeese oppodiyoodha abaddan. Kakadhu yaa Oromoo. Bakka jirtu maraa amanii kai. Jawaarii illee si harkaa baasee akkanatti Oromoo cabsuuf deemti. Yaa Oromootiyya. Yoo hidhatte qawwee hidhadhu. Wanni bilisa si baasu qawwee malee hin jiru. Wanni bilisa si baasu malee qawwee malee hin jiru. Yaa dargaggeessa Jawaar Muhammad jaalattu. Yaa dargaggeettii Jawaar Muhammad jaalattu. Yaa ilmaan Oromoo jaarsa Jawaar Muhammad jaalattu. Yaa hayyuu beekaa Jawaar Muhammad jaalattu. Yaa barsiisaa beekaa Jawaar Muhammad jaalattu. Qawwee hidhadhuu bosonatti galii dhukaasi. Qawwee hidhadhuu bosonatti galii dhukaasi. Oromummaan kijiba caalu. Wallahi billahi oppodiyoon bulurra. Mootummaan Tigraay nu bulchuu wayya. Oppodiyoon bulurra. Ufii keessanii qawwee bitattanii poolisii Oromiyaatti dhukaastanii poolisii Oromiyaallee lafarraa xuruuga. Fixaa lafarraa almaan haadha raawu. Faayidaa takka hin qabdu ilmaan wasakaati. Guutuun isii najisa. Poolisii Oromiyaa wanni jedhu takka hin jiru. Hin kijibdi. Beti muduun isii ergamtuudha. Guutuun isii ergamtuudha. Namichi kun amma kaleessa achirra taa'ee amantii Jawaar hin beeynu. Jawaar eessaa akka bahe beeynu. Jawaar kara deemtuudha. Maal abboo kanarratti isin maal eeydan amma booda? Maaluma wannummaan Oromoo kun eegu jedha bara. Kaleessa nadhii gammadaa akkana ijatee san dura nyaatan. Otoo isin sobdan akkana teettan. Tigraaytu nyaate jedhanii sobanii nadhii gammadaa nyaatan. Eebbisaa addunyaa nyaatan. Usmaayyoo Muusaa nyaatan. Har'aas garagalchanii acaaluu ajjeesanii warra sabboonaa ofiin jedhu hattuuwwan kana takka takkaan lafarraa xuruu jedhaa jiran. Takka takkaan dachirraa balleessina jedhaa jiranii. Jawaariin akkuma isin argitan kana guyyaa isaa eeggata malee. Nasbeen namaa turi. Guyyaa Rabbiin baaseen alatti hin baatu. Jawaar Muhammad bar osoo jarri akkanatti galgalaa ganamatti duulan
Rabbii yoo barbaachisaa ta'e mana hidhaasanii gadi isa baasee jara guutuu mana hidhaati ol garee jala guutuu daaraa kana rabbiin dachirraa godha. Rabbiin hin dadhabu. Rabbiin hin dadhabu. Wallaahi billaahi yaa Oromoo ta rabbiitiin alatti oppodiyoon Jawaariin itti murtee jirti. Ta rabbiitiin alatti mootummaan kun Jawaariin itti muree jira. Rabbiin qabadhaa qabsoo teessan qabadhaa yaa qeerroo biyyaa yaa qeerroo duuti teessirraa dhooliniyo qawwee bitadhu kilaash bitadhu bosona seeni akka jalmarroo kutaa 11 keessatti Harargee kai yaa Baale kai yaa Arsii kai yaa ilmaan Oromoo kutaa 11 kaa qawwee hidhadhaa yaa Oromoo qawwee malee namni mirga sii kabachiisu hin jiru. Oromooti yaati poolisii Oromiyaa hin qabdu. Wallahi wabillahi poolisiin Oromiyaa hin jiru kakadhaan. Abadan hin jiru. Poolisiin Oromiyaa wayitu hin jiru. Poolisiin jirtu poolisii mashiraati. Poolisii ma akka Taayyee Danda'aati. Poolisii ma akka Awwaluu Abdiiti. Poolisii ma birrii dalaydu. Guutuun isii lubbuu fiitiin sodaatti. Nam takka Jawaarii dubbataa hin jiru. Nam takka. Otoo isin akkana deettan Jawaarii irra duuti ga'uuf deemaa jirti. Osoo isin akkana teettanii ilaaltan Jawaariin balleessuu deemaa jiran. Mee ummanni kun akkamitti afaan guuttatee akkana jedha. Jawaariin amantii isaa akkamiin wallaalan manni kun. Waan jarri uummatatti himtu mee ilaala. Waan jarri uummata gorsitu mee ilaala. Amantii isaatu hin beeynu. Eessaa akka inni bahe hin beeynu. Kara deemtuudhaaf ulfinni hin malu. Kara deemtuun isin yaaddi qaalota. Mallas Zeenaawiitu bar baatirii ijatti isin ibsee magaalaa Finfinnee isin galche. Wallahi billahi dhugaa isinitti hima. Waan qawwee qabdaniif nurratti baacaa jirtanii. Waan qawwee qabdaniif nurratti ashoofaa jirtanii. Ummanni Oromoo kun ummata gowwaa. Qawwee hidhadhaa hin hidhannu. Hidhadhuu bosonatti galee achi bilisummaan akkana dhuftu hin jiru. Hin jiru bilisummaan akkana yookaan ofirraa dhiisa. Oromoo. Qayi gadi baay'ee hidhadhu. Maali osoo isin akkanatti teettan kaleessa goota meeqa isin biraa nyaatan. Har'allee kanallee isin harkaa nyaachuuf deemaa jiran. Namichi doofaan kuni. Namichi qabrii eegu kuni. Namichi wallaalaan kuni. Namichi sareen kuni. Afaan isaa guuttate. Waan inni kaleessa dubbate nyaadhee dhuguu dadhabe. Nyaadhee dhuguu dadhabe. Dhugaa isinitti himan gubatan na jira yaa Oromoo. Hin gubadheen. Osoo bira jiraadhee isa ajjeeseetiniin addunyaa kanarraa boqadhaanillee. Maal abboo nasbeen guyyaa rabbiin ajjeese baddi. Ilmaan haadha rawwasa akkanaa tan ajjeessanii osoo boqattanii maal isinii qaba. Kuni har'a nama jaraayyuu nama godhee taayitatti baase. Nama jara godhee ol fuudhe kabajaadha jaba isaan malu sitaaraa duubaan dhufnee itti raynee akka barbaannee balleessina jedhan. Maaluma wannummaan Oromoon eeydu amma booda. Wannummaan isin eeydan maali yaa Oromoo? Mana murtii eeydan. Manni murtii eessa jira Itoophiyaa keessa? Guyyaa qottortan Jawaariin manni murtii isaa akkana wanni akkanaa takka illee hin jiru. Manni murtii wayituu hin jiru mootummaa Itoophiyaa bira. Mootummaa diktaatara abbaa irree bira. Mootummaa gabroonfataa koloneel Abiyyi kana bira. Wallahi billahi manni murtii takka hin jiru. Jawaarii yoo baaserlee rabbitu baasa. Yoo du'es rabbitus ajjeese achitti guyyaan isaa yoo dhumate nagaatti. Tanaan alatti wannummaan isin eeydan jiru. Har'amee akka dheengadda warri anni achi keessaa baheen Jawaarii Baqqalaa Garbaa garagara baasanii kophaa kophattiidhaan bakka duraaniitti deebisanii jechuudha. Miidhaa hagam ga'uutu irra ga'aa jira. Miidhaa hagam ga'uutu irra ga'aa jira. Osoo kunii lafa jiru achi tartanii nama nagaatti duultan. Achi tartanii Ahmaddiin Jabalitti urtan. Mee Jawaarii waa godhaa dura. Waa'ee Ahmaddiin Jabal nurraa dhiisa. Jawaar Muhammad kana kagalgalaa kana nama kolkoleen diqaalaan sareen martitti duttu kana mee isuma gadi nuu baasaa yaa Oromoo. Isuma gadi nuu baasi mee yaa qeerroo. Jawaar kanaaf furmaata godhi mee yaa qeerroo. Dhiisaa nama kaanitti tartanii kaa'am walitti laaqidha. Waan qabnu guutuu fixannee teennaa yoo taate malee nama Jawaarii bu'aa buusaa dura. Maali isin ummanni akkaraa jiran mataan nu gubate gubannee jirra bakka. Namichi kuni kaleessa wanni achirratti haasabee kuni waan qaldiitii miti. Wanni oppodiyoon itti jirtu waan Oromoo garaa laafaa jiranii miti. Polotikaan kenna tonkoliidha jedhanii jiran. Shimallis Abdiisaa reefii tana sheerii isinii godhee turean. Ummanni kun ummata tonkolii hin deemu. Acaaluu ajjeesanii akkuma jedhan tonkolii isaaniitiin mootummaa Tigraayittidhan. Wallahi billahi viidiyoo wayii yeroo gabaabduu dura moo poostii isinii godhe afaan Amaariffaatiin hatamee ummata Amaaraa 360 kan harka seene jechuudha. Walumaa galatti jarri kun tonkolii hin deeman. Biyya bulchaan jiran tonkolitti akka nama fiilma hojjetu agartanii fiilmiidha bakka. Mootummaan Itoophiyaa fiilmii ilaalee biyya bulcha. Istirateejii kitaaba seera ittiin bulmaataan hordofu. Fiilmii ilaala nama cimaa kan akkamii ajjeesa. Yoo ajjeese eenyu irratti achiidha. Nama kamtu ajjeese jedhee bakka buusa. Mootummaa akkana socho'u biyya bulchaa jira. Mootummaa shiraan tonkoliin biyya bulchaa jira. Shimallis Abdiisaa afaan isaatiin dubbate. Polotikaa jechuun tonkoliidha jedhe. Tonkolii yoo dandeesse waa uumtee waa fafakkeessuu waan tokko akkas gootee yoo dandeette tonkolii kanaan biyya bulchita malee polotikaan wanni nutti fayyadamtu hin jiru jedhe. Kanuma jedhe waan biraan barbaachisu jedhe. Afaan isaatiin kun har'a ganama ila dhageeffadhu yaa Oromoo. Tonkoliidha jarri kuni. Akkuma isiniin jedhe tonkolii qofaan biyya bulchaa jiran. Nama ajjeesanii ebalutu ajjeese jechuu. Tonkoliin kana caale kamtu jira. Tokkoffaa Haacaaluu Hundeessaa namni ajjeese Abiyyi Ahmadi.
lammata maal godhe Tigraayitu ajjeese jedhe. Deebisanii maqaa naman taane fuudhanii maqaa achi kennan. Tonkolii hin jarritti biyya bulchaanii jiran akkanuma. Isin eegale amma hoo maal godhaa jiran Jawaar Mohammad faa Baqqalaa Garbaa faa ijoollee isa waliin jedhan guutuu ijoollee sabboontota tana kara deemtuudha. Amantii jaraan beeynu muslimaa taanii kiristaan ajjeesaa jedhan nama akkanaa kana jarri Oromoo irraa homaan qaban waa'ee akkasiin beekan jarri kun hattuudha jarri kun kara deemtuudha tonkolii kana oofaa jiran ummata Oromoo burjaajessaa jiran. Isinoo maal dalagaa jirtan? Mee maal dalagaa jirtan? As garagaltanii nama nagaati duultan. As garagaltanii nama diqqoma waan badduu uma diqqishu wayii waa balleessa san irratti duultan. No, akkanatti waliin hin baasu. Mootummaa kana irratti xiyyeeffadhaa. Balaan guddaan mootummaa kanarra jira. Rakkoon guddaan mootummaa kanarra jira. Walitti duuluu dhiisa, walitti wacuu dhiisa, walii waajachuu dhiisa. Yaa akii osoo isin akkanatti ilaaltan Jawaar faa galaafachuu deemaa jira namichi kun. Yookaan hinidha, yookaan akkuma waan fedhe godha. Argaa jirtan waan dalagamaa jiru. Kaleessa gurbaan kolkoleen qarbii mallas eegu kuni wanni inni hambisee takka illee jiru. Wallaahi wabillaahi. Kara deemtuudhaaf kabajaan hin malu jedhe. Hin jedhamu jecha akkana. Jawaari wanni akkana abadan hin jedhamu. Arsii keessatti dhalate malee arsii bakka hin bu'u jedhee bar. Saree. Arsoomu ofii saniif hin quuxamne gurbaan kun arsiidha bar. Awwaluu abdii kun dhalataa arsiiti. Mee nama akkanaa kanatuyyuu isin as garagaltanii karaa nagaatiin sochoon. Biyya san keessa filannoon hin geggeeffama. Wallaahi billaahi filannoon takka hin jiru abadan. Isinitti himee jiraan. Mootummaan kun yoo waggaa 10 bulche filannoon ala bulcha. Yoo waggaa 5 bulche filannoon ala bulcha. Yoo waggaa 20 bulche filannoon ala bulcha. Nam tokko isaan dorgomuuf hin taa'u. Namni mootummaa kana galabbatu yoo ta'e mallee mootummaa Tigraay. Warruma qawwee qabu. Warruma hidhatee jiru. Oromoon hayyuu isin qabdan isin keessaa funaananii balleessaa jiran. Sabboontota isin qabdan isin keessaa funaananii balleessaa jiran. Shimallis Abdiisaa maal jedheerra? Yoo dandeenye nutu bulcha. Yoo dadhabne itti kenninee namaa ergamnaa jedhe. Ilaala. Oromoon akka biyya bulchitu hin barbaadan. Hayyuun Oromoo akka biyya bulchu hin barbaadan. Namni waa barumsa qabu. Namni siyaasa seeraa barate akka Jawaar kana ittiin kaleessitu. Ilaala. Ufii isiitii ergama baratte. Ergamuu irratti namni akka nuyi ergama beeku hin jiru jedhe Shimallis Abdiisaa afaan isaatiin. Wallaahi wabillaahi. An ittiin daballe. Ergama yoo taate namni akka nuyiitti ergamuu beeku hin jiru jedhe. Dhugaadha. Waggaa 27 guutuun lafaan lafee kinniisa filadhaa. Tigraay filadhaa. Kinniisa filadhaa. Tigraay filadhaa jedhee namni ummata gurra qabee galgala ganama gurra sukkuumaa ture Shimallis Abdiisaati. Namni master pilaaniin akka hojirra oolu iyyaa ture awwaluu abdii kana. Mee mootummaa kanarraa maal eeytan? Warra kaleessa isin qaqqale. Warra kaleessa dhiiga keessan dhuge. Warra kaleessa dachii teessan gurgure. Warra kaleessa waan isin qabdan guutuu isin irraa fuudhe. Guutuu isin irra dachaasee lakkana isin godhaa jira. Akkana. Garuu yoo qabsoofnee jabaanne. Yoo qabsoofnee jabaannee mooyanne. Oromiyaan tuni laliftee qananiiti. Maaliifi? Wallaahi oppodiyoo takkatti dhiifaman goonuuf abaddan. Takkattiisi. Bilisummaa yoo dhufte. Oppodiyoo takkatti dhiifaman goonu. Takkatti. Yaa qeerroo jabaadhume. Yaa qarree jabaadhume. Yaa diyaaspoora alaa jirtu jabaadhu. Wallaahi wabillaahi dhugaa isinitti maan. Takkatti dhiifamni hin jiru amma booda abadan. Abiyyi Ahmad kana nurra dalage. Gaafa jalqabaa dhufee aangoo qabatu. Nama ajjeese. Nama fannise. Nama 10 ajjeese. Nama 11 ajjeese. Guutuu isaa wata kan goone. Seeratti hin dhiyeessine. Yakkaaf hin saaxille. Mana murtii hin geessine. Murtii takka irratti hin dabarsine. Cal jedhee itti dhiise. Har'a deebisee guutuu isaa ufii isaatii nama ajjeesuu jammarraan ufii isaatii mootummaa abbaa irree taanaan takkuma takkaan aangorratti. Ganaa abdii illee mana hidhaatii baya. Ganaa mootummaan duraan Sumaalee bulchaa ture sun hidhaa baya. Rabbiin isin agarsiisa. Maal jedhe naan jedha. Yoo Abiyyiin Ahmad abdii illee gadi hin furin inuma eeggadha. Diktaatara namichi mootummaa abbaa irree jechuun kana bakka. Mootummaa abbaa irree jechuun Abiyyi Ahmad. Abdii illee kadheen gadda ummata Sumaalee ummata Harar naannoo isaanii irraa buqqisee balleesse. Isallee yoo dubbiin itti cime. Yoo dubbiin akka malee itti jabaate. Yoo mootummaan amma Sumaalee jiru kun waa sochoosuu dadhabe. Abdii illee baasuun isaa waan hin oolle. Tonkolii waan beekuuf. Tonkolii mallas waliin hojjetaa waan tureef. Tonkolii kaleessa jara wajji hojjetaa waan turaniif. Tonkolii akkaataa itti deemu waan beekaniif. Jarri kan ittiin biyya bulchaa jiran istiraateejii akkaataa seera biyyattii osoo hin taane tonkoliidhaan biyya bulchaa jirraa jedhan. Tonkolii beekuudhaa jiran. Tonkolii namni biyya bulchu hattuu akka ofii, gadhee akka ofii, ajjeesaa akka ofii, gadi yaasa tokkocha mana hidhaatitti nambisuu jechuudha yaa Oromoo. Kanuma wannan isinitti himu. Kanaafuu qabsoo keessan finiisuu qabdan. Jabaannee bilisummaa ta'e nagoonfannee oppodiyoon Oromiyaa keessaa miicamtee bahuu qabdi. Oppodiyoon akka namni uffata ofii gassaalaan naqee miicu kanatti nam beeytanii maashina ka uffata miicu kana akkasitti miicamtee oppodiyoon Oromiyaa keessaa yoo hin bahin
amma booda weellisaa keessanis kabajaan argatu. Hayyuun fedhe yoo isinii dhufe kabajaan argatu. Beekaan fedhe yoo isinii dhufe kabajaan argatu. Abbaa fedhe profeesara, injinara, wallaahi wabillaahi dhugaa isinitti himaan. Amma booda profeesara illee isin hin barbaachisu. Oromoo keessaan goonni ba'uun isin hin barbaachisu. Yoo jawaarii kana waa gootan qofa. Suulattis duubattis socho'uu kan dandeessan. Yoo oppodiyoo tana buqqistanii Oromiyaa keessaa baastan qofa akka Oromootti kalaalamtan. Yoo oppodiyoo tana dadhabdan. Yoo oppodiyoo tana kuffisuu dadhabdan. Yoo oppodiyoo tana harka cabsuu dadhabdan. Yoo oppodiyoo tana Oromiyaa keessaa baasuu dadhabdan. Weellisas isin hin barbaachisu, sabboonas isin hin barbaachisu. Maaliifi dhiyanuma jaraata. Yoo isin sabboonaa tokko fiddanii ol baastanii uummanni Oromoo jala garagalee jedhu as garagalchanii hattuudha. Kara deemtuudha. Basaastuudha. Sabboonummaa wayiituun qabu. Kuni hattuudha. Akkana dalaga. Mana hidhaatitti dirgim. Gaafa kaani ajjeecha. Kana kaawwanni isin irraa eegamu kana akka nurratti hin taane. Osoo Jawaar Mohaammed lubbuun jiru. Osoo hayyoonni Oromoo lubbuun jiran. Osoo qeerroon qabsoo fi akkana finiinsaa jiru kana. Mootummaa kana kuffisnee oppodiyoo guutumaan guututti dachii keenya irraa baasuu qabna. Guutumaan guututti ana kana malee falli biraan jiru. Namni Jawaar Mohaammed irratti shira kana qabu xatu. Homa takka faayidaan qabu. Siifan dhabata yaati. Hattuu afaan Oromoo baratte. Daalatti. Kanaaf yaa Oromootiyya. Wallaahi billaahi haasofni kaleessa awwaluun abdii haasa'e. Haasofni kaleessa dargaggeeyyan jedhanii jaarsoleedhanii aanarraa nama diiddamaa dhufe san. Dubbiin ummanni sun kalee dubbate. Dubbii baay'ee nama qaanessu. Dubbii akka malee nama gaddisiisu. Dubbii taasifaa isin murachiisu. Dubbii gara waraannaa lolaatitti isin seensisuudha. Gara lolaatitti waan nama oofuudha jechuudha. Isinii galee kanaafi qabsoo finiinsa. Tokkummaa jabeessa. Tokkummaatu nu baasa. Qabsoo jabaatteetu nu baasa. Wanni biraan jiru. Qabsoon alatti wanni biraa takka illee jiru. Wallaahi dhugaa isinitti baan. Yoo qabsoofne yoo sirriitti jabaanne qofa nama taana. Yoo sirriitti qabsoofne qofa mootummaa kana baafna. Yoo kana hin goone wannummaan isin amma booda hayyuu na barbaachisa. Beekaa na barbaachisa. Maarree na barbaachisa. An dhugaa isinitti himaa. Jawaar Mohaammed waa ta'e taanaan dhiisa amma maal goonaa miti. Qabsoon ummata Oromoo jabaatee finiinuu qaba jira. Jabaatee finiinuu qaba. Jabaadhu yaa Oromoo. Jabaadhu yaa qeerroo. Jabaadhu yaa qarree. Mootummaa kana osoo kiyyaa waanuma isaan haasa'anillee dhaga'uu osoo baanne nutti hafaan. Waan ummanni kun jedhan osoo dhaga'ullee baanne naa wayyaan. Ummata akkanaa kanatu ummata waggaa 27 saba biriin ergama bahetu bilisummaa nutu fidee. Jara kana nutu kuffisee. Jara kana nutu mo'atee jedhan. Maaf ergamaa fi baatan? Maaf jala dalagaa baatan? Har'a ishii warra kaleessa isii waliin ta'ee jara kana mormaa ture maa hiitan? Maa hiitan? Baay'ee nama aarsaa baay'ee nama dhagaamaa yaa Oromootiyya jajjabaadhaa bakka jirtan maraa qabsoon haa jabaatu qabsoon haa finiinuu hiriirri biyya alaa ijoolleen Ameerikaa jirtan galatooma ulfaadhaa guyyaa 3 guutuu lagannaa nyaataa gootanii mana keessanitti hin gallee badhee bulaartanii rabbiin jazaa keessan bilisummaan isinii haa deebi'u rabbi isin haa bilisoomsu waan yaaddan waan itti gadi baatanii qorra keessa ciisaa jirtan rabbi isin haa milkeessu wallaahi rabbiin danda'a jarana. Amma tarabbii san malee wanni eenyu jiru mootummaa kanarra. Ani akka kiyyatti wocha Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru yoo laalu tarabbii san qofaaf Jawaar Mohaammed gayoonaa jira. Rabbiin beeytanii waan ajaa'ibaati guyyaan si ga'u malee hin duutu bar. Jarri amma waa takka murteessanii jiran. Jawaar Mohaammed hiinee jirra. Jawaar Mohaammed hiinee jirra. Hin ba'u mana hidhaati akka barbaanne irra dubbanna akka barbaannetti irra caffarra. Waan barbaadne goonaa waan jedhu wayii karoora qaban. Garuu Jawaar yoo rabbiin hin duutan jedheen hin du'u. Yoo rabbiin uma takkaan taatuun baata jedheen hin ba'a Jawaar. Awwaluu abdiin shawwadamin. Awwaluu abdiin dogoggorin. Yaa oppodiyoo mataa doomaan dogoggorin. Yaa oppodiyoo dullattiin dogoggorin. Yaa oppodiyoo basaastuun dogoggorin. Yaa ergamtuu ergaa malee waan biraan beekne hin dogoggorin. Jawaarin isinii miti ka ajjeesus isinii miti ka balleessus rabbiif isa uume. Isiniif hin jiru agayoona rabbiif jira. Ammallee yoo rabbiin guyyaan kee hin gaanne warra si balleessuu deemu kana anatu balleessa yoo rabbiin jedhe isintuu hillim jedhee bada malee Jawaar hin badu. Mana hidhaa keettaniif Jawaar balleessuuf hin miidhamina. Mana hidhaa jiraateef Jawaar isin harkatti hin badu rabbitu caala. Nuti amma abdii rabbiirraa malee isinirraa hin qabnu.
rabbii guddaa irraa malee nama biraa irraa abdiin qabnu rabbii kiyyan kadhannaa rabbumatti boonnaa rabbi nu milkeessu ummata zaalima kana inshallah koronaan kun rabbiin itti ajajee nurra haa deemanii Abiy irraa kaasee Geeraws Abiy irraa kaasee Shimallis Abdiisaa irraa kaasee Takkalaa Uumaa irraa kaasee Taayyee Danda'a irraa kaasee aboo koronaan isin fuudhee adeemu amiin koronaan walumatti qabee Oromiyaa keessaa isin haa godhu yaa obbodiyoo dullatti rabbiin koronaa isin ajajee akka jirtanii walumatti isin qabee isin haa fe'u abbo maa rabbiin hin danda'a bar rabbiin hin danda'a wanni inni dadhabee takka hin jiru isin ummata tonkolii bichaati rabbiin ammoo tonkolii keessa waan caaluuf tonkolii isin beeytan sanii olitti rabbi waan tonkolii beekuuf rabbi koronaa isin ajajee dhukkuba baraa kana rabbi gadi buuse kana obbodiyoo keessaa namni 15 osoo nurraa deemtanii wallahi rabbii kennatti du'aayii godhan rabbiin isin haa oofu abbo koronaadhaan abbo Awwaluu Abdii Abiy Ahmad Takkalaa Uumaa Shimallis Abdiisaa Taayyee Danda'a Leencoo Baatii Abbaa Duulaa Gammadaa Addisuu Araggaa abboo koronaan fe'ee isiniin haa deemu amiin allahumma amiin wallahi billahi rabbiin koronaa ummata shira xaxu ummata tonkoliin biyya bulchu ummata dharaan biyya bulchu abboo koronaan fuudhee isiniin haa sokku yaabo nuti wama takka harkaan qabnu nuti xiyyiitii harkaan qabnu rasaasa harkaan qabnu birrii harkaan qabnu isinii namni waa mara harkaa qabu rabbiin ammoo ka isin caalu ka waa mara qabutu jira rabbummaan sun nurraa isin haa kaasu amiin jedhaa yaa ilmaan oromoo rabbiin yoo diqqaate nama 15 ummata bilchiginnaa ofiin jedheef waa muka oromoo maqaa oromoo dhaatee hayyoota oromoo mana hidhaa keessatti hidhanii ajjeesuudhaaf galgalaa galama pilaanii itti baasaa jiran kana galgalaa ganama tooftaa itti jijjiiraa jiran kana yaa rabbi ati tooftaa itti nuu baasi yaa rabbi ummata kana osomaa jarri gammannee waggaa 1000 nyaanna waggaa 100 nyaanna jawaariin ajjeemna jennu koronaa itti ajaji yaa rabbi nurraa oofi abboo rabbi sinaa oofu abboo deemtani matee sanaa dhageennu Taayyeen Danda'a deemee haa dhageennu Awwaluu Abdii deemee haa dhageennu Shimallis Abdiisaa deemee haa dhageennu Takkalaa Uumaa deemee haa dhageennu walumatti isin qabee isin haa baasu Oromiyaa keessaa yaa obbodiyoo garaa bichaa yaa ummata garaa quuxxatee akka qaraxiixiititti garaa keessan qofa dura dhiibee deemu yaa ummata shiraan beekame rabbiin isin caalaa shira isin xaxxan kana isin xaxa abboo rabbiin dhukkuba zabanaa kana isin ajajee koronavaayirasii kanaan Oromiyaa keessaa isin haa baasu wallahi billahi rabbiin itti kadhanna rabbiin osoo xiyyiitii takka isinitti tokkosin osoo qawwee takka isinitti tokkosin inshallah akka Mallas Zeenaawii Abiyyii mataa nurraa qabee Takkalaa Uumaa garaa qabee Taayyee Danda'aa garaa qabee Shimallis Abdiisaa garaa qabee rabbii isin haa kaasu homa takka nuun goone nu nyaattan malee homa takka nuun goone Oromoo ajjeessan malee homa takka nuun goone ummata Oromoo balleessitan malee rabbiin isin haa kaasu nurra dhukkubni baranaa kun isin fuudhee haa deemu abboo koronavaayirasii kanarraa hin hafinaa isin inshallah rabbiin dhukkuba koronavaayirasii kanarraa isin hin hambisin yoo isin ummata kana miidhaa jiraattan yoo isin akka jettan san dhugumaan tonkoliidhaan ummata kana ka bulchuuf deemaa jiraattan yoo isin akkuma itti jirtan kana tonkoliidhaan dubbii dharaatiin jawaarii kana ajjeesuuf galgalaa ganama abjuu bulaa jirtan kanaan rabbiin abboo waan isin hin beekne waan isin hin niyyanne isinitti haa ajaju waan isin quban qabne waan isin takkaa wanni akkanaa nu mudatta jettanii yaanne rabbi isinitti haa ajaju waanuma isin takkallee ila abboo onnee qulqulluun rabbii kiyya kadhadha amiin jedhii namni jala jirtu kun marti amiin jedhaa jiran onnee qulqulluudhaan rabbii kiyya kadhadhaan rabbiin dachii uumee samii uumee fincaan bishaan namaa irraa nama godhee nama uume kuni balaa tasaa waan isin hin beekne waan isin quban qabne rabbi isinitti haa ajaju isin har'a wanni sodaattan takka hin jiru ummata Tigraay malee isin har'a wanni isin sodaattan mootummaa Tigraay malee wanni biraan jiru abboo waan isin hin niyyanne rabbi isinitti haa ajaju balaa isin hin beekne jidduu keessanitti rabbi musiibaa wayyaa ajaju rabbiin wal isin haa nyaachisu rabbiin afaan isin haa godhu rabbiin afaan isin haa godhu ufuma keessanii wal nyaadha abbo ufuma keessanii wali garagalaa wal nyaadha rabbi wal isin haa nyaachisu isin Jawaar nyaachuudhaaf Baqqalaa nyaachuudhaaf Hamzaa Booranaa nyaachuudhaaf Shamsaddiin Xaahaa nyaachuudhaaf ilmaan Oromoo nyaachuudhaaf tonkoliidhaan deemaa jirtanii rabbiin tonkolii san caalu beeka tonkolii kana rabbi isinitti baasee rabbiin addunyaa kanarraa isin haa geggeessu isin mujrima isin zaalima waan isin hin niyyanne waan isin takkaa nurratti dhufan jenne rabbi isinitti haa ajaju takka waan akkanaatti nu mudata waan akkanaa taana akkana jiraannaa malee akkana duunaa ummatan beeyne abboo rabbii musiibaa wayii isinit darbee balaa tasaa wayii isinit darbee odoo isin galgeettanii tonkolii dalaydan
osoo isin bakka takka dachaatanii tonkoliin ooftan rabbi tonkolii keessan kana isin argee isin geggeessu. آمين آمين اللهم آمين يا رب نملكس يا رب نملكس يا رب هتوتا تنور راباسي دعائي قدا أما دبين تينا دبي دعائي قف شيكولين تينا هيوني تينا جارسولين تينا درقاقيان تينا أكاتا أمانتي كيتين دعائي قدي واني ربين دادا بنجرو والله وبالله واني ربين كن دادا بنجرو ربي وان دادا بنكبو كنا في أجران أمتا ظالمة كان أكا ربي نور رأوفو دعائي قدا أما سبر ريبر أنا ككياتي والله بالله يو قلقلا قلماس باساني بنينسوم أورمو نيادو إسين ألانشا إسين لكمسا إسين ألانشا إسين لكمسا جدو كان أرقو بكا أورمو مان تنو أكامي جدا بيتاني أورمو مان كنو أكامي أورمو مان تنو أكامي نما جيشيسي ساقرو ربين ilmaan Oromoo waan nu qabnu guutuu nyaateen warqaan fixini rabbiin goota keenya nyaateen warqaan fixini takka hattuullee yaa rabbi keessa maki yaa rabbii ki yaa caaluu jegna dhabne ha caaluu hundeessaa goota dhabne jawaariilleen baqqalaallee shamsaddiin ta'al